Tamakoti ako nafgamera wow. آها يا رسول الله نافق ميرواه دكمني محبا قافتكن وياه Kumni jala lake gaftoko wayo. نمني ننقافتو قيدون كن وياه فناني تلو نياناني مياه Ufanan nan tolu unyanan nan sifaw. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi rabbii bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Dhaggeeffattaniitu fakkaata. Waan munashida kanaa fi Hacaaluu walitti hidhanii munashidni keenya wallee Hacaaluu akkeessee Hacaaluu marraa fudhatee munashida miti nashiidaa miti jedhee warra asirraa dibbeetumee nama zallamaa oolu, arrabaan nama zallamaa oolu, harkaan nama zallamaa oolu, ijaan nama zallamaa oolu, gurraan nama zallamaa oolu, qaama hundaan nama zallamaa oolu. Zulmii raamadaana keessan jedhani raamadaana keessas raamadaana alas sooma keessas jechuudha. Uummata callisee nama zallamaa oolu. Dhugaa dubbachuun manzuumaan kun bahe manzuumaan umurii dheeraa qabudha. Manzuumaan kun jalqaba irratti kan Sheek Badruu jalqaba irratti dhimmi manzuumaa kana namni Sheek Badruu dura manzuumaa kana qopheessee maxxanse hin jiru. Ergasiitii namni kun namoota hedduutu Sheek Badruu irraa fudhatee manzuumaa kana jedhe. Yaa Rasuulallahi naa gameera waa'u dhukkubni muhabbaa gaaf tokko wayyaa'u kan jedhe jalqaba Sheek Badruudha. Yeedaloo isaa irraa fudhate Hacaaluu matuu yeedaloo isaa Sheek Badruu irraa iyyuu fudhate. Namni kun weellisaa irraa yeedaloo fudhatee waanuma inni Hacaaluun jedhe hin jenne malee inuma sirbeettanii nama zallamtan. Yaaki zulmii keessan arraba keessan biraa isaan hojii hojjetu. Eessaan hojii hojjetu ganamni keessan galgalli keessan hojiin keessan yaanni keessan bakka ciiftanitti bakka teessanitti bakka kaatanitti bakka deemtanitti nama zallamu arrabaan nama zallamu nama xiqqeessu kolkoloomaa taatu namni haa hojjetu waan islaamummaa bareechu waan islaamummaa fakkaatu haa hojjetu yoo marraa fudhate yoo kanaan duras dubbadhe sheekiin tokko asirraa waa bambaneennaan waa timeen ture waa bambanee dhiisuu dinnaan manzuumaa wayii irratti manzuumaadhuma eenyu kana Hacaaluu keessee jedhee Abumaayir irratti viidiyoo waraabee irratti bambanee dhiisuu dinnaa irratti hojjedhe kana Hacaaluu iyyuu irra caalaan dhaggeeffatamuu qaba. Kana Hacaaluu irra caalaan iyyuu kaanumti Hacaaluun muuziqaa jala dibbee jettees dhayi piyaanoo gitaara jalaa dhiisiiti waamanni jedhu yoo dhaggeeffatte irra caalaan isaayyuu hin baqqa warri asirraa gaafa nashiidaan afaan Oromoo dhufu manzuumaan afaan Oromoo dhufu ijoolleen keenya gaafa ol baanii afaan Oromootiin afaan nuti dhageenyu manzuumaa haala amma jiruun bifa manzuumaa bifa walalootiin nutti maaltu onneessu dhukkubse hawwaa namatti mu isin malee hin jiru hadaawwaa godhu isin malee hin jiru dirqama irratti beekaan isinuma ta'uu qaba isinuma jala gugguufee isinuma jala deemuu qaba inni agaama as qabi gurra keettiin sitti hima namoota meeqa akkasitti awwaaltanii dachii keessa gabballeessitan namoota dandeettii waa barreessuu qaban dandeettii taalentii ogbarruu walaloo manzuumaa nashiidaa inni kun haraamaa inni kun halaalaa inni kun najasaa inni kun xahaarattanii amma uumtanii kitaaba barreessitanii gannutti fidu namni isin dhaggeeffatu hin jiru yeroo ammaa kanatti afeera gurratti isin calawu afeera namni shayyaa wallaale hin jiru inumaayyuu inni kun immoo sirbaa Hacaaluu sirbeettan yaa Rasuulallahi naa gameera waahu dhukkubni mahabbaa gaaf tokko wayyaa'u namni nan gaafatu giiduun kun siyaa'u fannaan hin tolu nyaannaan hin miyaa'u kan jedhe Sheek Badruudha. Sheek Badruutu dursaa jechuudha hunda isaanii. Sheek Badruu irraa korrojan hundi isaanii ka ittiin sirbellee yeedaloo sanan. Hacaaluu dhumtillee isarraa fudhate yeedaloo natti fakkaata waan akkasiiti. Kanaafu warri nama zallamtan nuyi isin biraa namnu zaalima bakka hundatti iyyuu qabna zaalima warra hattuu nama taa'isu jechuudha. Hattuun isin warra nama irratti waa waraabu kana. Hattuun warra nama irratti waa waraabu warra akka geessanii kana. Naman zallamina
zulmiitti fuftu taanaan nummoo qottoo keenya billaa keenya fudhannee isin biraa namnu jechuudha. Taa boqoo keessa beekumsaan nutti dhuftu beekumsaan isin taa lafarratti yoo nutti dhuftanis lafarrattis isin deebifne difaa goonaa jechuudha difaa. Warra akkanaa kana gadi awwaaltaniiti lakki anumatu beekaa anumatu beekamaadha anuma dhaggeeffata namni kanaafuu uummata kana akkam barbaadeettiin akka horiitti gabaa baasee gurgura jechuun gadaan isaa darbeera hin jiru. Wala sheekii ta'ii wala maalii ta'ii shari'aa irraa akkas sekendii tokko kaallaftee waa dubbatta taanaan ofii keetii waan barbaadde laaqi waan barbaadde batabbati namatti himta taanaan namni si dhaga'u hin jiru jechuudha hin jiru. Kanaafuu eenyu gurbaan amma manzuumaa Sheek Badruu irra deebi'ee irra nu deebi'immas ammas hayyee ka'a caaluu miti yeedaloo teedii afirooyyuu qabaatu yeedaloo teedii afirootiin iyyuu haa ta'u maqaa rabbii haa qabaatu maqaa rasuulaa haa qabaatu sallallahu alaihi wasallam maqaa sahabotaa haa qabaatu da'awaa haa ta'u malee yeedaloo barbaaddaniin achas nuu baasan dhaggeeffanna jettiin goone hin dhaggeeffanna dhugaa rabbii namni dhaggeeffachuu dhiisin jiru ofuma isaatii jala oolee buleetii dhaggeeffatee quufee as bahee haraamaayidha. Muudiin akkas akkasiin jiru muudii namatti qabachuun inshallah walitti deebiin waanuma akkas waan wal fafakkaataa akkas sammuu namaa konfiuzdi godhuti nummoota eenye furtuutti goona nu dhaggeeffadhaa nu caqasaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.